Akkam jirtuu? Ani nagaan jira. Har'ammoo egaa qubee guddaa fi qubee xixiqqaa iddoo tokkotti jechuudha. Isiniif fideen jiraa. Boca isaanii maal fakkaatu kan jedhu jechuudha. Kanaafuu boca isaanii sirriitti wal dorgomsiisnee kamtu kam fakkaataa kamtummoo isa kam hin fakkaanne kan jedhu jechuudha. Kan sirriitti ilaallu ta'a jechuudha. So jalqaba irratti al tokko isiniif haa jedhu jalqaba irratti okay. Inni kun A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z jenna jechuudha. Egaa yogguu waamnu kanatti aanee immoo bocni isaanii kamtu kamtti dhiyaataa kan jedhu sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akka argitan aan guddaan ishee tana fakkaatti, aan xinneen immoo ishee tana fakkaatti jechuudha. Kanaafuu bocni isaanii baay'ees kan wal fakkaatu miti jechuudha. Waliin fakkaatan. Yoo baatti dhuftan immoo egaa ba'aan xiqqaan isa kana, ba'aan guddaan immoo isa kana. Kanaafuu bocni ammas waliin fakkaatu jechuudha. Gamanatti yoo dhuftan immoo caa jechuudha. Caan xiqqaan ishee tana, caan guddaan immoo isa kana jechuudha. Kanaafuu yogguu ilaaltan jechuudha. Maanni baay'ee jechuudha. Bocni isaanii maanni caa guddaa kanatu gadi xiqqaate. Caa xiqqaate xiqqishaate malee bocni isaanii tokkuma jechuudha. Caa guddaa barreessuu barbaannu isuma kana guddisuudha. Caa xiqqaan immoo xiqqeessuudha jechuudha. Garaagarummaan isaa sana jechuudha. Daatti yoo dhuftan immoo egaa daan akkana fakkaatti. Daa guddaan jechuudha. Daan xiqqaan immoo ishee kana jechuudha. Itti aansee immoo eedha. Een guddaan isa kana. Een xiqqoon immoo ishee kana jechuudha. Egaa bocoonni isaanii baay'ees walitti hin fakkaatan jechuudha. Itti aansee immoo faadha. Faan guddaan isa kana. Faan xiqqaan immoo ishee tana. Egaa akkuma argitan faa barreessuudhaaf akkatti gadi buustanii sana booddee garaa ishee akkatti muruudha. Sana booddee haala kanaan barreessan jechuudha faa. Gaan immoo gaan guddaan kanaa. Gaan inni xiqqaan immoo isa kanaa jechuudha. Itti aansee haadha. Haan guddaan isa kana, haan xiqqaan immoo isa kana jechuudha. Egaa bocoonni isaanii baay'ees walitti hin dhiyaatan jechuudha. Haa kana immoo gadi dhaabdanii haala kanaan barreessuudha salphaadha inni kun jechuudha. Itti aansee iidha. Iin immoo guddaan isa kana jechuudha. Itti aansee iin xiqqaan immoo isa kana jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha ii guddaan kana laa xiqqaa waliin wal fakkaatu argitaniirtu. Kunoo laa xiqqaa ii guddaan jechuudha. Wal fakkaatu jechuudha. Egaa dubbisa keessatti salphaadha adda baastuu yookiin adda baasuun isaa salphaadha. Dubbisa yogguu iitti aansee dubbifamaan dhufe jechuudha. Isa kanatti aansee dubbifamaan yoo dhufe akka iitiitti fudhadhaa. Yommuu immoo kophaa isaatiitti haala kanaan kan dhufu yoo ta'e immoo laa jettanii fudhattanii isa kanatti aanee dubbachiistuun yoo dhufe akka laatti fudhattu jechuudha. Akkasii iin immoo ishee tana jechuudha. Itti aansee jaadha. Jaaniif kunoo isheedha. Jaan xinnoon ishee tana jechuudha. Kaan immoo kaan guddaan isa kana, kaan xiqqoon immoo ishee tana jechuudha. Ammas akkuma argitan jechuudha. Kaan baay'ee walitti dhiyaatu. Baay'ee walitti dhiyaatu qofa osoo hin taane maanni isuma kana jechuudha. Kaa guddaa kana gadi xiqqeessuudha yookiin kaa'uma gadi xiqqeessuudha waan bocni isaanii tokkumaa maal hamma isaaniiti. Kaa guddaa barreessuu barbaanne isa guddisuudha. Kaa xiqqaa barreessuu barbaanne immoo gadi xiqqeessuudha jechuudha. Itti aansee laadha. Laa guddaan isa kana, laa xiqqaan immoo isa kana jechuudha. Ii guddaa waliin wal fakkaata. Konfiiz akka hin taane yookiin inni kuni maanni yogguu piisiidhaan yookaan immoo yogguu bilbilaan barreessitan jechuudha. Kiiboordii fayyadamtanii yogguu barreessitan haala kanaan isin jalaa barraa jechuudha. Lachuu wal fakkaateetu barraa.
Garummooyyuu harkaan yogguu barreessitan jechuudha. Iin bifa kanaan barreessuu dandeessu. Iin harkaan yeroo baay'ee yogguu barrooftu jechuudha. Bifa kanaan barreessuu dandeessu bifa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf haala kana taatee jechuudha. Akkana fakkaatti yeroo baay'ee jechuudha. Iin guddaan harkaan yogguu barreessinu haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Itti aansee maadha? Maan immoo egaa akkuma argitan haala kana fakkaatti. Maan guddaan isa kana, maan xiqqaan immoo isa kana jechuudha. Walitti dhiyaatu. Baay'ee walitti dhiyaatu. Bocni isaanii walitti dhiyaata. Baay'ee sirriitti illee wal fakkaachuu baatan walitti dhiyaatu jechuudha. Naan guddaan isa kana, naan xiqqaan isa kana jechuudha. Oon akkuma argitan oon guddaan isa kana, oon xiqqoon immoo ishee tana jechuudha. Oon guddaan bocni isaanii maali? Haaluma akkuma caafii kaasana isa tokko guddisanii isa tokko immoo xiqqeessuudha jechuudha. Bocni garaagarummaa biraa hin qabu. Oon guddaan bocni ishee ol guddataa, isheen tun immoo xinnoo ni xiqqaatti jechuudha. Garaagarummaa biraa hin qabu. Paatti yoo dhuftan paan guddaan isa kana, paan xiqqoon ishee tana akkuma qubee caakaa fi ooti jechuudha. Maa'inni paa guddaa barreessuu barbaannu ol guddisnaa, paan xiqqaan immoo ni xiqqishaatti jechuudha ishee kanas. Itti aansee immooyyuu qaadha. Qaan guddaan isa kana, inni isheen xiqqoon immoo ishee tana jechuudha. Raan guddaan isa kana, raan xiqqoon isa kana. Saan immoo dhuftan saa guddaan isa kana, saa xiqqoon isa kana. Akkuma qubee kaawwanii sana jechuudha. Saa yoo barreessuu barbaaddan saa guddaan fi saa xiqqaan maa'inni isa guddaa sana gadi xiqqeessuudha jechuudha. Saa xiqqaa yoo barreessuu barbaaddan guddichuma sana gadi xiqqeessuudha jechuudha. Itti aansee immooyyuu taan guddaan isa kana, taan xiqqoon immoo ishee tana. Uun guddaan isa kana, uun xiqqoon immoo ishee tana. Egaa akkuma kaawwanii ammas bocuma sana gadi xiqqeessuudhaa fi ol guddisuudha jechuudha. Wal fakkaatu jechuudha. Baay'ee wal fakkaatu. Itti aansee immooyyuu vaadha. Vaan guddaan isa kana, vaa xiqqaan isa kana. Akkuma kaawwaniiti ammas inni kunis jechuudha. Baay'ee wal fakkaatu. Isuma kaan xiqqeessanii isa kaan immooyyuu guddisuudha jechuudha. Akkasumas immoo kan itti aanu egaa waadha. Waanis akkuma argitan waan guddaan isa kana, waan xiqqaan isa kana. Kanaafuu bocni isaanii wal fakkaataa, tokko tokko guddisanii waa guddaa barreessuu barbaaddan isa guddisuudha. Waa xiqqaa barreessuu barbaaddan immoo xiqqeessuudha jechuudha. Itti aansee immoo xaadha. Xaanis haaluma saniin jechuudha. Isa guddaa yoo barreessuu barbaaddan guddisuu, isa xiqqaa yoo barreessuu barbaaddan immoo xiqqeessuudha jechuudha. Itti aansee kan jiru immoo yaadha. Yaan guddaan isa kana, yaan xiqqaan isa kana. Egaa maa'inni luka kana xinnoo akkanatti jallisuu qabdu yaa xiqqaa barreessuudhaaf jechuudha. Akkasii kan itti aansee kan hafeen garuu baay'ee wal fakkaatu. Baay'ee jechuudha. Kan itti aansu immooyyuu zaadha. Zaan immooyyuu akkuma argitan akkuma kaawwanii zaa guddaa fi zaa xiqqaan zaa guddaa xiqqeessanii guddisanii zaa xiqqaa immoo xiqqeessuudha jechuudha. Dhiifama. Zaa guddaa guddisanii zaa xiqqaa xiqqeessuudha jechuudha. Garaagarummaan biraa hin qabu jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon keenya har'a. I think baay'ee irraa barattaniirtu jedheen amana. Egaa caan yoo fudhattan, qaa yoo fudhattan, oo akkasumas immoo paa, itti aansee saa, vaa, waa, xaa, zaa qubeelee bocni isaanii wal fakkaatu. Qubeen guddaanis qubeen xiqqaan wal fakkaata. Garuu garaagarummaan isaa qubeen inni guddaan xiqqoo ol guddataa, inni xiqqaan immoo xiqqoo ni xiqqaata jechuudha. Isa kaawwan immooyyuu barreessuudhaan shaakalaa. Kan hafeen kan barumsi keenya har'uma kanuma fakkaata. Egaa yoo haaroo taatan sabiskiraayib gochuun hin irraanfatinaa. Galatooma.